Dargaggoonni rakkoo biyyattii keessatti mul'atu mariin furuun ijaarsa nageenya biyyattii keessatti akka hirmaatan taasisuun barbaachisaadha jedhan deetaan ministeera innoveeshinii fi teeknooloojii Dr. Baay'isaa Badhaadhaa. Marii paanaalii wal dhabdee hiikuu fi ijaarsa biyyaa keessatti gahee dargaggoonni qaban irratti fuulleeffatee magaalaa Adaamaatti gaggeeffame. Marii paanaalii kana kan qopheessee sagalee dargaggoota Itoophiyaa yoo ta'u, ministeer deetaan innoveeshinii fi teeknooloojii Dr. Baay'isaa Badhaadhaa, hoogganaan federeeshinii dargaggoota Itoophiyaa Obbo Muhaddin Naasirii fi keessummoonni garaagaraa bakka argamanitti gaggeeffame. Marii paanaalii kana irratti haasawaa baniinsaa kan taasisee Daayirektarri olaanaa sagalee dargaggoota Itoophiyaa Dargaggoo Yoosef Abarraa, sagaleen dargaggoota Itoophiyaa biyya koo anaaf maal goote osoo hin taane ani biyya koof maalin godhe yaada jedhu qabatee kan hundaa'e yoo ta'u, waltajjiin kunis dargaggoonni nageenya biyyaa tokkoof gahee guddaa akka qaban agarsiiftudha jedhan. Sagaleen dargaggoota Itoophiyaa dargaggoota umurii isaanii biyya isaaniif kennan akkasumas jijjiirama biyya keenya irra jirtu deeggaruun adda duree ta'uudhaan gahee isaa baachaa jira. Yeroo hundumaa akkuma jennutti biyyi koo anaaf maal goote osoo hin taane ani biyya koof maal godhe yaada jedhu dargaggoota qabatanii kan hojjetudha. በተለይ ሀገራችን እኔ ምን አረገችልኝ ሳይሆን ብዙ ጊዜ እንደምናገረው እኔ ለሀገሬ ምን አረኩላት ብለው የተቆጩ ወጣቶች ናቸው። ይህ ፕሮግራም በዩዝ ቮይስ ኢትዮጵያ እዚህ በተገኙ የኢትዮጵያ ወጣቶች ድምጽ አባላት ፕሮግራም የተዘጋጀና መሪ ፓናሊ irratti argamuun haasawaa kan taasisan ministeer deetaa ministeera innoveeshinii fi teeknooloojii Dr. Baay'isaa Badhaadhaa, Itoophiyaa keessatti hawaasni gurmaa'ee jiraachuudhaaf dargaggoonni gahee guddaa qabu. Kanaaf akka mootummaatti dargaggoota irratti hojjechuu qabna. Kun immoo yaadama ida'amuun milkeessaa jedhan. ወጣቶች በሀገር dargaggoonni akka biyyattiitti hawaasa gurmaa'ee uumuu keessatti gahee guddaa qabu. Waan ta'eef akka mootummaatti nutis isin faana hojjechuu qabna. Ilaalchaan ogummaa fi hojii kalaqaatiin gahumsa isaan bakka tokkotti walitti fiduun yaadama ida'amuu milkeessuun ni danda'ama. ተፈጥሮ ሀብት የሌላቸው ነገር ግን ኮሆሲፍ አንድ የሆነ ማህበረሰብ በመፍጠራቸው በትንሽ ጊዜ ማደግ ችሏል። ቴክኖሎጂውን ተጠቅመዋል። 53% ኤክስፖርት ከቴክኖሎጂ ፈጥሯል። ዜጎቻቸው ወጣቶቻቸው ወደ ልማት ገብቷል። ስለሆነም ኮሆሲፍ አንድ የሆነ የተጣበቀ የተደራጀ የተቀናጀ ህብረተሰብ እንዲኖረን ካስፈልግን ከናንተ ከወጣቶች ጋር እኛም መስራት ይኖርብናል። እናንተም ከዚህ አንፃር መስራት ይኖርባችኋል። ኮሆሲፍ ስንል ጉልበታቸው፣ አቅማቸው፣ ፈጠራቸው፣ የፈጠራ ጸጋቸው እንደዚሁም ደግሞ ስሜቶቻቸው የተዋሃደ ህብረተሰብ አንድ አስተሳሰብ ላይ የመጣ ህብረተሰብ ከመፍጠር አንፃር ወጣቶች የሚሰሩት ስራ ከፍተኛ እንደሆነ ሁላችንም እንገነዘባለን። ይሄን ከማድረግ አንፃር የጀመራችሁ ስራ አለ፣ ፕላትፎርም አላችሁ፣ ሁሉ ጊዜ ውይይት ታደርጋላችሁ። ህብረተሰቡን የማቀራረብ ኮሆሲፍ እንዲሆን እንዲጣበቅ በአመለካከት በክህሎት በፈጠራ ስራቸው ጉልበታቸውን ወደ አንድ በማምጣት አቅማቸውን በመደመር ውጤት ማምጣት እንዲችሉ ከማድረግ አንፃር የመደመር ሐሳቤ ማለት ይሄው ራሱ ነው ማለት ነው። Akka biyyattiitti dargaggoonni tajaajila lammummaa irratti hirmaachaa jiran rakkoo biyyattii keessatti mul'atu mariin furuun ijaarsa nageenyaa biyyattii keessatti hirmaachuun barbaachisaadha jedhaniiru. ማህበራዊ ትስስር ከማጠናከር አንፃር እንደዚሁ mabiraatiin walitti hidhamiinsa hawaasummaa gama cimsuutiin dargaggoonni tajaajila lammummaa irratti hirmaachaa jiru. Kana waan ta'eef iddoo tokko gara iddoo birootti deemuudhaan hojii hojjetaniin walitti hidhamiinsa hawaasaa ni uumu. በሌሎች እንደዚሁ ማህበራዊ ፕሮግራሞች ውስጥ በመሳተፍ ጉልበት ነው አቅም፣ ጉልበት ነው ገንዘብ። ካፒታል የሚባለው ሰው ኃይል ነው። ካፒታል ሰው ኃይል ነው። ካፒታሉ ደግሞ በእኛ ሀገር 70% ነው። ወጣቱ ከሰራ ነው። ስለዚህ የክረምት የበጎ ተግባራት የሚባለው የዜግነት አገልግሎት ነው። የውዴታ ግዴታችንን መወጣት አለብን። ወጣቶች ይሄን እየሰሩ ነው። ይሄንን ደግሞ ስልጠና ወስዶ የተመረቁ ብዙ አሉ። ምሳሌ የሆኑ ያሉ ማአት አሉ። ስለሆነም ይሄንን በማድረግ አንዱ ከአንዱ አካባቢ ወደ ሌላ በመሄድ በሚሰራው ስራዎች ማህበረሰብ ትስስርን ያጠናክራል። ፓናሊ ከነratti dhimma nageenyaa wal qabatee barreeffamni gabaabaa kan dhiyaate yoo ta'u, barreeffamicha keessatti uumamni ardii irra jiru nageenya barbaada. Kanaaf dargaggoota irraa jalqabee hundi hirmaachuu qaba yaada jedhu irratti mariin paanaalii gaggeeffameera. Dargaggoonni yaada kennaniin miira dhuunfaa fi fedhii garee keessaa baanee marii waloo taasifnee faayidaa waliinii fi nageenya biyyaa ni mirkaneessinaa jedhaniiru. ወጣቱ
dargaggoonni yeroo hundaa komatamaa ta'uu hin qabu. Sadarkaa Itoophiyaan amma jirtu keessatti ijaarsa biyyoolessaa keessatti dargaggoonni gahee guddaa qabu. Wantoota hunda keessatti dargaggoonni hubannoo yoo qabaatan biyya ijaaruu, deeggaruu fi ceesisuu kan danda'anidha. Keessattuu dargaggoonni amma jiran gaafataa osoo hin taane qaama furmaata kan ta'an waan ta'eef kana caalaa hubannoo walii kennuun mariif marabbaan mari'achuun barbaachisaadha. በደንብ ግንዛቤውን ብንሰጠው ከዚህ በላይ የእውቀት ባለቤት የማወቅ አቅም ያለበት ነውና ይሄን ማድረግ ይቻላል።